anama jinnoota hojjechaan ture jinnoonni koo narkaa badan kan narkaa balleesse pheenxeedha. Namoota baay'ee harka akkasitti balleessanii pheenxonni yeroo baay'ee hin eeggatan illee ishee kana simuun barbaada. Hin eeggatan jechuun xonqaayiin tokko safara isaanii jiraannaan beeku taanaan amma xonqaayii baay'ee isaa kiristaanni beeka akkamittiin dur mana sana dhaqee hojjisiifataa kan tureetu gooftattaman. Kanaaf foonumaanuu xonqaayii kan beekan jiru jechuudha. Kanaafuu xonqaayii kan ajjeesasii kaasii balleessi jedhu waaqayyoon afaan kiristaanotaa hin dhagaa hin ajjeesa jechuudha. Hin qabu baay'een isaanii akkasittiin kan dhabamanis jiru kan jinni isaanii firkaa dhabanis jiru. Kanarratti yeroo baay'ee bal'isee kan hin dubbachaa ture xonqaawonni hedduun isaanii ani amma fakkeenyaaf bar tokko jinnoota pheenxeetti ergee beeka. Pheenxee giruppiidhaan nutti naannoftee waaqeffattu tokkotu turte bitaa mirgaan nutti naannoftee dhuma guyyaa sagantaa keenya sagantaa kaawwattee waaqa waaqessiti pheenxeen tokko nutti naannofte. Iseen maaliif iddee guyyaa sanarra keessee nu mormuuf jettee guyyaa sanarra keessa laa pheenxeen. Nama pheenxee keessan jiranii pheenxeemti suni waaqayyooti itti dubbatee haa ta'u garuu foonumaan immoo beeku hojii keenya waan ta'eef guyyaa kamisaarra nu sagantaa qabna. Guyyaa sagantaa keenyaarra sagantaa mana kan jedhamtu kiristaanonni qaban jiru. Sagantaa mana waldaan keessu kun guyyaa wiixataa mana obbo Baluu galgala sa'aatii 12 kaasee akka sagantaan jira kan jedhan sana. Guyyaa kibxataa immoo guyyaa mana obbo Baluu obboleessa keenya Abba Baluutti naannoo sana kan jirta waaqeffadhaa kan jedhan roobiirra jedhan sanatu waldaan maal gootee as fiddii nu mormuuf nu balleessuuf jettee numa buqqisuuf guyyaa sagantaa nuyi qabnu fiddee guyyaa keenyarra fiddee keewwatte kamisarra. Amma gaafa fiddee keewwattu eessa keetiif illawiitii keenya bitaa mirgaan nurratti keettee jalqabdi. Galgala sa'aatii tokko taanaan isheen achi kabaroosee fudhattee hookaasuu guutuu galaataa jechuu jalqabu faarfannaa akkasii tokko jedhe. Laafee mogoleen diinaakoo caccaabeera numaan jedhu foqoqa jedhu. Amma kana waaqessaa gaafa isaan kabaroo isaanii tumaniitti kaan nuuna si nagaa dhabuu jalqabna. Jireenyi keenya jeeqamuu jalqaba. Wanti nu hojjechuudhaaf jenne sun hin ta'u yeroo itti nu dafqisiisu illee jira jechuudha. Isaan hin beekan garuu achi laafee mogoleen diina kochaaru asii garuu dhuguma laafaa irrachuu gootee baay'ee irratti riyaasuu hin danda'u garuu dhiibbaan san achitti geggeessan sun an harkaas jinnii gatee xonqaawota baay'ee harkaas gate safara keenya namoota baay'ee hojjennu jiru kan lafarraa babbadanis jiru. Dhiibbaan pheenxeen geggeessitu kun kadhannaan ishee kun yookaan immoo wacite warri kun beekanii godhan miti. Kiristaanonni garuu hin beekne iyyuu waaqayyoon galateeffatanii kiristaanonni. Yaada garaa isaanii erga jijjiirratanii booddee lafaa ol kaa'anii yeroo isaan itti hafuura hamaadhaan mormina jedhan sun miidiyaa kanarraa hundumtuu akka dhaga'uun barbaada. Meerga keessan bal'ifadhaa waaqa kadhanna jinniyoota seexanaa mormaa isin dhiisee baqata jedha sagalee waaqayyoo mormaa jedha waaqayyootti dhiyaadhaa isinitti dhiyaata dhanii kan morman sun waa guddaa kan hojjete isadha jechuudha. Yeroo kiristaanonni akkasittiin harka isaanii bal'isanii kadhachuu jalqaban jinnoonni mana jiran keessaa baqatanii gadhiisanii badu jechuudha. Abbaa jinni jala. Abbaa jinni inni rakkatee baratee makaraa meeqaanii fidatee mana isaatti gashatee ittiin jireenya isaa fooyyeffachaa jiru harka keessan ol qabaa ifadhaa jabeessaati gaafa jedhan mana sana gadhiiftee baddii jechuudha.